Nagaan koo jaalalaa fi kabajaa bakka jirtanitti isin haa qaqqabu. Maqaan koo Shuumii Garbicheen jedhama. Orotex chaanaalii keessan kan waa'ee kompiitaraa, sooftiweerii fi itti fayyadama isaanii kan isin barsiisu yommuu ta'u, dabalataanis beekumsa waliigalaa irraa kan argattanidha. Maatii chaanaalii kanaa taatanii kan jirtaniif galatoomaa isiniin jechaa, warri maatii kanatti dabalamuu feetanis laayik, sabiskiraayib, sheerii fi koomentii gochuun maatii keenyatti dabalamuudhaan nu waliin hojjechuu ni dandeessu. Tole, guyyaa har'aa kan waliin ilaallu barattoonni kutaa 12ffaa fiildii filattanii fi yuunivarsiitii filattan sirrii akka ta'ee fi akka hin taane akkamittiin akka adda baasuu dandeessan, akkamittiin akka argattan isiniif qooda. Hanga dhuma viidiyoo kanatti na waliin turaan affeerraa kooti. Jalqabarraa yeroo kaanu biroozarii barbaaddanii bantu. Biroozarii bantanii, biroozariin isin bantan intarneetii yookaan daataa keessan banaa gootanii result.neea.gov.et jettanii intar gootu. Yeroo intar gootanii bakka kanatti isinii dhufaa fuulli kun student choice kan jettu jirti. Ishee irratti oomitti aantee kan jettu kana cuqaastu. Yeroo cuqaastan gara olii irratti /home and choice kan jettu dabalamtee jirti waan ta'eef isa sana argattu. Bakka enter your registration number bakka jedhu bakka booksii sana irratti ID keessan galchitanii search batanii yookaan mallattoo searchii tuqxu. Yeroo kana maqaa keessan gama bitaarraan, gama mirgaan immoo odeeffannoo fiildii isin filattanii fi yuunivarsiitiiwwan isin filattan duraa duubaatiin 1, 2 irraa gadi bifa sanaatiin dhuguma tartiiba kanaan guute moo hin guunne kan jedhu san adda baastanii yoo sirrii hin taane qaamota mana barumsaa keessanii yookaan daarekteera ta'uu danda'a haasofsiistanii otoo pileesmentiin hin beekamin dursitanii sirreessifachuu dandeessu jechuudha. Akka irraa barattan abdiin qaba. Galatooma.